Harka fuunashama daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan hundi keessaniyyuu sa'a namaan qeereen waatii maatii nagaa qabdu isiniin jecha sagantaa keenya odeessaaleedhaan walitti deebinee jirra. Egaa sagantaa odeessaalee dabalatee sagantaawwan OMN gubbatti simbiraan darbaa turan gama Facebookidhaan kan simbira qaqqabaa turani. Egaa yeroo ammaa kana Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN gara saatalaayitiitti deebi'ee jira. Baga gammaddan isiniin jechuu barbaanna. Satellite Kenya kara Facebook OMN ka hordoftoota miliyoona tokko caalan qaburraan laaltanii guutuu dandeessu. Satellite kuni kara cina Vardish kan satellite kubbaa Premier League fi Liga Spain Liga akkasumas taphoota Awurooppaa hedduu irratti daawwattanii wal cina waan jiruuf satellite sanatti fayyadamtanii OMN karaa televiziyoonii access gochuu dandeessu. Amma Facebook irrallee hin jirra yeroodhaaf rakkoo teeknikaatiin kan adda citee jiru YouTube keenya isallee yeroo dhiyootti rakkoon teeknikaa furamee akka itti deebinu abdii qabna. Tamsaasi keenya guyyaa lamaas karaa televiziyooniitti illee deebi'ee akka jiru asumaan akka hubattan jenna. Egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yeroo baay'eedhaaf yeroo siyaasa 32 bara wayyaanee keessa satellite gubbaarraa bahee jira. Garuu tumsa uummanni Oromoo godhaa tureen egaa yeroo baay'ee satellite irraa nu buusanis satellite irratti deebi'aa jirre. Bara kanas immoo waggaa bara haaraa sagantaawwan mimmiidhagoo hojiiwwan garaagaraa hojjannee guyyaatti wareegama haa caaluutiif itti qophaa'aa turretti egaa irra deebuudhaan OMN satellite gubbaarraa bu'ee jira. Yeroo ammaa kana immoo akkuma Jawaar yeroo baay'ee jedhu OMN kan dhaabe uummata kan buusus uummata jechaa ture waan ta'eef tumsi OMN godhamu biyya Ameerikaa iddoowwan garaagaraa keessattis tumsi godhamaa jira. Yaa magaalota Ameerikaa magaalaa Minnesota dabalatee Minnesotaan bakka dhaloota OMN'ti. Bakka baay'eetti gareen OMN deemtee gargaarsa uummata walitti qabuu jirani. Summaleellee Facebook OMN gubbaatti in argattanii GoFundMe way baname jira. Achir deemaa Oromootiin hojjannaa gaazexeessaan ogeeyyiin teeknikaa satellite dabalatee huncuuftee horii barbaada. Horii sun ammoo madditi qabeenyi nurraa argannu uummata Oromoo waan taateef OMN jajjabeessa nulleen kwaaliti sagantaa keenya al bareeda ta'e jajjabeessinee waliin jirra akkasitti nu bir dhaabadhaa inna dhaamichi bulchiisa OMN irraa nu dhaqqabelleen kana OMN jabeessa jenna. Egaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gaafa biyyatti galee ture meeshaawwan teeknooloojii gugurdaa hedduu birrii doolaara miiliyoona hedduu lakkaa'amuu bitee ture. Haa ta'uuti garuu haala biyyattii keessatti mudateen ajjechaa caaluutti wal qabatee OMNs cufamee jira. Cufamuu bira darbees meeshaaleewwan kunniin teeknooloojiiwwan haaraa gara biyya keessatti galan kunniinis hundumti isaanii saamamuu isaa uummanni Oromoo dhugaa beeku waan ta'eef egaa yeroo ammaa kanas sun biyya keessatti haa ta'u malee OMN Horn Afrikaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti istuudiyoowwan banatee oduu gabaasawwan garaagaraa simbiraa ga'aa jira waan ta'eef ammas tumsi uummata OMN'if barbaachisaa waan ta'eef uummanni nu bira akka dhaabbatu isin jedha bulchiinsi OMN. Egaa sagantaa odeessaalee guyyaa har'aa egaa oduu gammachuudhaan jalqabne mee ajandaawwan gaggabaabsinee haa ibsinu guyyaa har'aatiif maal qabna kan jedhu egaa Maazar Tereezaa Afrikaa jedhamuudhaan kan beekaman Dr. Kabajaa Abbabach Gobana dhiheenya kana dhukkuba COVID-tiin wal qabatee dhukkubsachaa turanii egaa yeroo ammaa kana du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiranii guyyaa odeessaaleen kun simbiraan qaqqabaa jirus immoo guyyaatti sirni gaggeessaa isaanii itti raawwatee ture. Isarraa wal qabatee Abbabach Gobanaa eenyu turanii gara hojii kanaatti akkamitti seenan kan jedhu simbiraan geenya jechuudha sagantaa odeessaalee keenya guyyaa har'aatiin. Kan maleellee mana murtiitti ka deddeebi'aa turan hoogganoonni siyaasaa Oromoo mana murtii hin deemne guyyaa har'aa irra deddeebiin akka himamaa ture. Warri kun manni murtii kabajamaan jiru. Sirni haqaa Itoophiyaa humnoota mootummaa poolisii fi humna raawwachiisaadhaan gaaga'amaati jira kabaja dhabaa jira kan jedhu irraa ka'eedhaan mana murtii deemaa hin jiranii yeroo lammeessuudhaaf har'allee mana murtii hin deemne sanarratti sin dubban. Hammaleellee Itoophiyaan beessa hin qabu imbaasota 30 dhiyaatan cufe warra bakka bu'ee biyyi dhibiitti bakka na bucuuf gara Itoophiyaa galchaa jechuu jiranii. Itoophiyaa waraana Tigraay wal qabatee birri biiliyoona 100 xisaara hamtu keesseenu muummichi ministeera dubbachaa ture. Hammaleellee lolli Tigraay gamma mootummaan Itoophiyaa hophateen tuksii yookaan dhukaas dhaabni jedhullee TPLF akka jaba dhaadachuu jirti lafteen tanurra fudhatan. Warra Amaara birdandee dhukkee irraa kaafne deebifnaatti warri Amaaraallee ofirraa hinnaa jechuu jira wanni Tigraay gamma jabaatee deemuu jirti. Hayyeegaa kana malees egaa guutinsi laga Abbayyaa marsaa lammaffaa isaa jalqabuun himamaati jira. Egaa kun oduu gammachuu hawaasa bal'aa waan ta'eef gama Feesbuukiitiin miidiyaawwan garaagaraa sirraa odeessaa jira waan ta'eef egaa nutis akka lammii tokkootti kana bira dhaabbachaa turre waan ta'eef uummanni Oromoos
akka lagni yookaan immoo wanti kun galmaan ga'uuf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa ture waan ta'eef guutiinsa laga Abbayyaa marsa lammaffaatiinis wal qabatee waan isin biraan geenyu qabna jechuudha. Egaa turtiin keessan ammas OMN wajjin haa ta'u namoonni gama feesbuukiitiin daawwachaa jirtan ergaan keessan nu qaqqabu waan ta'eef nu erguu hin dagatinaa isiniin jechaa gara sagantaa keenyaatti yoo ceenu egaa Maazar Tereezaa Afrikaa jedhamuudhaan kan beekaman Dooktarri kabajaa Abbabachuu Goobanaa dhiheenya kana dhukkuba COVID-19 dhukkubsatanii hedduu baay'ee dararamaa turanii haa ta'utti garuu wallaansa godhamaa tureef egaa isaan baraaruu hin danda'amne lubbuun isaanii darbeeti jira. Egaa Abbabachuu Goobanaa gara naannoo Salaaleetti akka dhalatan yeroo baay'ee irraa dubbatama. Maatiin isaaniis gaafa isaan daa'imummaa turanitti egaa umurii isaanii 11tti isaan gurgursiisuuf yeroo jedhan egaa hin fedhuu fedhii kee malee jechuudhaan naannoo sanii baqachuudhaan egaa bu'aa bayii hedduu jireenya isaanii keessatti arganiiti jiranii boodarra garuu ijoolleewwan haadhaaf abbaa hin qabne hedduu isaanii walitti qabanii magaalaa Finfinnee keessatti guddisaati kan turanii. Abbabachuu Goobanaa jalqabiidhaaf kanaan haa jalqabnuuti meeqatti aanu maalinyaa biraan waan qophoofte. Dooktarri kabajaa Abbabachuu Goobanaa dhalootaan gara Salaaleetii Giraar Jaarsoo aanaa jedhamu ganda torban ashee ganda jedhamu keessatti Shabala Abboo ka jedhamutti bara 1928 akka lakkoofsa faranjiitti dhalatanii umurii isaanii hedduu ijoollee guddisuudhaan kan beekamanii Maazar Tereezaa Itoophiyaa jedhuuni Maazar Tereezaa of Africa illee jechuu jalqabanii jedhanii. Maazar Tereezaan tuni dubartii Hindiiti legacy wal fakkaataa waan qabduu fi maqaa isheetiin moggaasanii kan amma argaa jirtan kun websaayitii kan dhaabbata isaaniiti. Abbabachuu Goobanaa immoo dubartii kana nama goota uummanni Itoophiyaa walumaa galatti irratti walii galu faranjiin illee dhaadheessitee addunyaa irratti biyya keessatti badhaasawwan guguddoo garaagaraa fi maqaa kabajaa guddaa nama argatanii umurii isaanii 85tti boqotanii jiranii leegaasii isaanii kaasuu dandeessa caa. Egaa namni kuniin umurii isaanii 85tti boqotan malee bara jiruu isaanii keessatti hojiiwwan gugurdaa hojjechaati turanii. Egaa akkuma duratti jedhee umurii isaanii 11tti maatiin isaanii gurguruuf gaafa jedhanii naannoo sanirraa baqatanii gara Bataskaana Gishan naannoo Wallootti garasitti baqatanii turanii. Naannoo sanitti immoo hin yaadattan taanaan bara 1980 keessa beelatu ture Walloo keessatti. Egaa garasitti gaafa imalanii turanitti daa'imni takka haatisii duutee ciistee jirtu harma gaafa hootu arganii. Egaa achi booddee gara hojii kanaatti akka galanis namoonni baay'een irraa dubbatu. Egaa san arguun nama haadha duutee ciistee jirtu gaafa daa'imni harma hodhu erguu caalaa baay'ee nama dhukkuba. Egaa kana hin dandeenye waan ta'eef daa'ima san dabalatee mucaa tokkos fuudhanii gara Finfinneetti deebi'anii egaa hojii tola ooltummaa kana ijoollee lamaan akka jalqaban waggaa tokko keessatti garuu ijoollee gara 21tti akka geessan irraa dubbatamaa. Egaa haati kun maal inni kan jedhamu yeroo baay'ee hojii kanaan wal qabatee maatiinis hin ta'uu dhiisii jiruu kan kee jiraadhu heerumii ijoollee godhadhuutii jiruu kan kee kan jiraatti wayyaa jechaani turanii. Garuu isaan immoo kaayyoo qabaa kaayyoon aan dhaabbadheef immoo ijoollee maatii hin qabne guddisuudha bulchuudha jedhanii egaa maatii isaaniillee laddatti dhiisanii gara hojii kanaatti akka galan dubbatame jechuudha. Yaa Dooktar Kabaja Abbabachuu Goobanaa gaafumisiin dhukkubduu hospitaal seentee boqottee jirti jedhanii oduun gargar odeeffama turte. Dooktoriin isii ammoo yerumsuun hin ceefti malee hin jaarree jedhanii dubbachaa turanii. Nam qulqulluu namoota lubbuu yoo ati biilafarra waan dansaa hojjette nami biilafa hulleen si faarsu ati duuti gaafa lubbuun jirtu guddoo sin faarsanii at least gaafa zoote faarfamu jechuun sa'aatii ammaatti biilafarratti waan jajjabdu biyya nami midhaanii folijjees buddeenaa folijjees keessatti sadarkaa kan faarfamu waan jajjabdu namuun faaruu maltee fi jaartiin tun gan 80 guutuu ijoollee dhibbaatama lakka millions ijoollee akkana tana ijoollee kan geettu walitti qabdee barsiiftee sadarkaa guddaan ga'u ijoolleen isiin barsiiftee duunta sadarkaa guddoo gubbaa dhaqqaban jiraachuu isii dubbatama. Khanaafu goota nam waan gaarii gaaf lubbuun jiru hojjetee faaruu malaa fi faaruu namni faarsi caala immoo namni akkasii fuula rabbi duralleetti kabaja guddaan simatama abdii jeen qabna. Keessumatti ammoo Oromoo ta'uun isii guddoo nu boonsiti. Adoosiin nama am ganame ilaala ture miidiyaaleen Itoophiyaa guddoo wanni hin jenne miduu muraasatti OBN faan laayivii dabarsaa ture malee isiin nama sila
malla zeenaa ifaanu gaafa warri siyaasaa akka faarsaniin beektaa nam lafirratti waan gangaa hojjate faaru guddoon malaa fi kireediti dhibii miti waan maltuufiif tolchuufi qabanii rabbi laf gannata lafa qulqulloota qubachiisin jenna maal jenna. Egaa Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa hojiiwwan kunuunsa daa'immanii kanaan addattis magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Burraayyuutti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hin qabanii kana malees gara naannoo Burraayyuullee mana barumsaa akka qaban irraa dubbatama. Dabalataanis gara naannoo Birbirsaa jedhamutti lafa qonnaa kaarimeetira hedduu qabanii egaa oomisha qonnaa sanarraa galii argamuun ijoollee isaanii akka guddisanis hindubbatama yeroo amma kana dhukkuba COVID-19 lubbuun isaanii haa darbu malee Abbabach Goobanaa yeroo dheeraadhaaf rakkoo dhukkuba onnee qabanii wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin egaa hargansuu onnee isaanii kan teekkee godhu ammoo maqoxaxa to'achuu danda'u egaa maashinii akkasii onnee isaanii irraa hidhamee akka jirus dhageenyee jirra kana malees manneen barnootaa lafa qonnaa dabalatee hospitaala haadholiidhaaf daa'immanii magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Goonjaam Barandaa jedhamee beekamuttis akka qaban irraa dubbatama egaa namoota Abbabach Goobanaa guddisanii haadhaaf abbaa hin qabne garuu immoo Abbabach Goobanaa nama kana fuutee guddistee yeroo ammaa kana iddoowwan gurguddaa gahanii jiranii jennee namoota tokko gaafannee jiranii egaa isaan keessaa nam tokko nuuf eeranii jiranii atleet Alam Ashabbir nama jedhamtu egaa hanga samara hin beekamtu malee atleetiin takkas akka jirtu haa ta'uti garuu yeroo ammaa kana biiroowwan dabalatee ijoowwan biizinasii gurguddaa keessa ijoolleen Abbabach Goobanaa guddistee iddoo guddaa geessee jirtu biyyaaf dabalatee addunyaadhaaf hojii gurguddaa hojjechaa jiran akka jiranis dhageenyee jirra jechuudha. Abbabach Goobanaa Children Care and Development Association jaarmiyaa jedhamu jaarmiyaa kunuunsaa fi misooma daa'immanii jedhamu hundeessanii kunuunsa daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne kan warri irraa dhume orfaan warra jedhaman kana guddisaa turanii kanumallee dhaabbata fayyaa kadeessuun itti deessu hospitaala hundeessan qabanii dhaabbata qonnaa kan ijoollee kan ittiin sooranii fi galii irraa argatanii daa'imman itti guddisan qabanii kanneen barnootaa qabanii maqaa dubartii kanaatiin dhaabbilee hedduutu hundaa'ee mootummaan Itoophiyaallee akka gaarii ulfina kennee fi dhaabbilee lafa garaagaraa kennee fi jaarmiyaa kana jajjabeessaa ture ammallee itti fufeeti jira sirna awwaalcha isaanii irratti illee qondaalonni mootummaa jajjaboo argamanii jiranii gara nama miliyoona 1.5 jaarmiyaa kanaan fayyadamee rakkina jaraa ooree jedha gabaasi tokko akka agarsiisanitti nama miliyoona 1.5 jechuun nama guddaadha nama godina tokkoffaa hin taabeetta godinaalee uummanni baay'een keessa hin jirre namooti akka kana addunyaa irratti very unique special jedhamanii kaa'uun danda'anii addunyaa irratti namoota guguddoodha warri jedhaman very selfless jechuun nama ofiin jiraatin nama jiraate fakkeenyaaf amma isaan maqaa dhaa'uu dandeessaa Mother Teresa kan Indiyaa kaasuu dandeessaa namicha Indiyaa kabiraa Mahatma Gandhi akka Nelson Mandela faa kan akka namoota Martin Luther King faa namooti kunneen olaaltu amma addunyaa qawweedhaan shiraan kan kanaan namooti baay'een gootummaan isaanii ka'uu keessatti warra nageenya araaraan nama gargaaruudhaan dhiifamaan jaalalaan goota ta'anii addunyaan isaan faarsuudha soft power jedhanii waan akka kennaa akkasii faranjii soft power jettiin soft power jechuun jaalalaan nama moo dhiifamaan nama moo soft heart onnee qulqulluudhaan nama moo jechuudha waan akkasiiti namoota akka kanaa maqaa gaarii horatan muraasa addunyaa irratti maqaan isaanii immoo baay'ee guguddaadha badhaasota akka nageenya warri argatan warra akka kanaati Nobel Peace Prize akka carraa bara kana badhaasa kana kaasutti it gone viral malee namoonni hojii tola ooltummaa akkasirratti hirmaatanii turan kan akka Mother Teresa kan Indiyaa faati egaa Nobel Prize kanas fudhatanii akka jiran hin himama egaa Abbabach Goobanaa waldaa kunuunsa daa'immanii Abbabach Goobanaa Agoo Hilmaa jedhamus egaa yeroo ammaa kana hundeessanii hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jiranii akkuma teettee namoonni miliyoona 1.5 ta'antu achi keessattis irraa fayyadamaa jiranii namoota hedduufillee carraa hojii uumee jira dhaabbanni kunini yeroo ammaa kana garuu maaltu jedhamaa
jira egaa namni hundeessitu yeroo jalqabaatillee namni Ababash Gobanaa yeroo jalqabaatii fi waldaa kunuunsa daa'immanii haadhaaf abbaa hin qabne yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti hundeessanidha. Garuu leegaasii isaanii itti fufsiisee yeroo ammaa kana namoonni hedduun hojii wal fakkaataa biyya san keessatti hojjetaa jirani. Namoonni amma maaltu jedhamaati jira egaa lubbuun isaanii darbee dhaabbanni isaanii kun dhaabbachuu danda'a. Ijoolleen amma isaan guddisaa jiran kunniin maal ta'uu jedhanii namoonni irraa odeessaati jirani. Haa ta'uti garuu bara jireenya isaaniitti Ababash Gobanaa ana qofatu hojii kana hojjetaa osoo hin jedhini akka dhaabbata strong ta'ee dhaabbateedha. Namoonni hedduun hojii kana irratti hirmaatanii hojjetan. Isaan maqaan isaanii haa ka'u malee isaan jalatti namoonni hedduun akka jiranis hin dubbatamu waan ta'eef egaa dhaloonni ammaas hojii fakkeenyummaa egaa lubbuun kan kee darbees maqaan kan keetti faarfamu akkanaatti hirmaachuun kun hagam fakkaatas kan jedhu akka kaafiitti ka'aa jira jechuudha. Leegasii isaanii hordofee dhaabbileen garaagaraa karaa mootummaa karaa dhuunfaa maqaa isaaniitiin hundaa'e baay'eedha. Fakkeenyaaf amma yuunivarsiitii Salaalee kaampaasii tokko maqaa Ababash Gobanaa kaampaas mooraa Ababash Gobanaa akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa moggaasan maqaa isaaniitiin moggaasanii jiran yaadadha. Waggaa tokko dura garas deemnee yaadatta. Dooktireetii kabajaallee yuunivarsiitii Jimmaatiin itti fakkaata kan kenneefi leegasii isaanii haaluma kanaan itti fufa karaa instituushinii karaa namoota dhuunfaa karaa dhaabbilee ijaarame garaagaraa jechuudha. Yaa sirni awwaalchaa Dr. Ababash Gobanaa har'aa magaalaa Finfinneetti ta'uu jira. Achirratti Oromooleen fardeeniin baatee awwaala jaartii kabajamtu tana laf dhugaa gaggeessuu jiranii. Rabbiin madhamaatii akkasumas ijoollee siin guddistu uummata Oromoo uummata Itoophiyaa nama qulqulloota jaalatuuf waliin jiraatiin jenna. Egaa guyyoo egaa akkuma jetteedha egaa namni kun amma lubbuudhaan darbanii jiranii maatiiwwan firoottan isaanii hundaa fi gama sagantaa odeessaalee kutaa keenyaatiin jechuudha. Jajjabina isinii hawwuu barbaanna hedduu galatoomii jitu. Egaa dhimma keenya itti aanuun immoo egaa dhiheenya kana rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessumaayyuu waggoottan 3 darban asitti jechuudha. Namni du'ee badee oduun akkas jedhamtu egaa dhagahamaati jirti. Qondaaltota mootummaa dabalatee egaa manni murtii bilisaan gallakkisee boodas manni namoonni biraa qaamni biraa jechuudha gara hidhaatti yeroo deebisu dhagahaati jirra. Namoonni hedduun isaanii immoo bakka buuteen isaanii dhabame hedduutu irraa haasa'amaa jira waan ta'eef mee waan xiqqoo achirraa jennee dhimma itti nutti dabarru guyyoo. Yaa akka waliigalaatti ammaan tan namooti baay'een odeessaalee nu dhagaanu kan fuul nu beekan keessaa yeroo baay'ee namooti hidhamuu namooti jeefamuu namooti dhabamuu guddoon barreessaa turan nulleeni oduu ta'uu ifte jirtu waan akkasii ilmi namaa poolisiin qabdee dhabamsiisu ilmi namaa ajjeesanii waraabessa faan nyaatee argamu maatiin bakkinni inni jira dombeenne jiyoota waggaa fala akkobsiisu sadarkaa sun gubbaa dhaqqabna jirra international law bariitti cabe cacaacaba jirra Itoophiyaan sadarkaa kanatti biyya kuftuu ilmi namaatti diin taate bineensi nam nyaatu mootummaa nama bineensa ta'ee sadarkaa kan gubbaa dhaqqabu keessatti namoota hedduun hagamma badanii eesbuuteen isaa dhabamuu dhadhaga'uu jirra. Hagariin duuf jireenyallee atleast namni tokko beektoo qabame seera jala oole seera biyyattii maal jedha seera maquma kaan malee Itoophiyaan seera hin qabdu seerallee hin bultu. Namni tokko qabame naan sa'aatii 48 keessammaa murtii dhiyaachuu qaba maatiin isaa yookaan dhalariyyaan isaa bakki inni itti dhanbeekuu qabdu waan jedhanii jira. Itoophiyaa keessa konstitushiniin wanni dhanin jirtu akka biyya Ahmaditti fedhe akka biltsiginaa kaadireen umni qabdi itti fedhe barhama hamaatti irra qaba kun baanani namoota hedduun dhabamuu dhaga'uu jirra. Hedduuleen kaduwanii amma ani nama akkatti dubbadhuu fi addaan baafne reef nama gabbaaftee televezyiinii gubbaan keetu eenyummaan isaanii hin beekam Oromiyaa kan bakka hedduu yoo reef nama lafatti arganii footoo kaasanii nu bira erganii waan akka malee sammuu nama jeeqaatti tattaa'u jira Oromiyaa keessatti. Kan jiituudhaaf suura kenne keessaa tokko kan mucaan Booranaa mucaan kun Booranaa maqaan isaa eenyu jettu? Gumisa Irracholee Gaayokkoota jedhanii waa'ee uummata Booranaa fi rakkoo naannoo kibba Oromiyaa jirtu kana barreessuudhaan beekamaa mucaan kun itti banaachi buuteen isaa dhabamee jira. Mucaa kana kan qabee poolisuma humna nageenyaa naannoo sanaati. Egaa amma Itoophiyaan namooti tokkoffaa mana murtiitti dhiyaatanii wabiidhaan ba'anii kan bakki buuteen isaanii dhabamee jira kan akka eenyu mucaan yuunivarsiitii Jimmaatti Firii Jawaar Mahammad Deeksisoo fa'aa kan isa fakkaatan poolisiin manni murtii bilisa jedhamanii bakki poolisiin fuudhee achi buuteen isaanii kan dhabaman jiranii qe'ee keessaa immoo buutamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin achi buuteen isaanii kan dhabaman lakkoofsan qabanii
Itoophiyaa walumaa galatti immoo Adawaayitti immoo karra shanaman jiran mandara keessatti kuni kibba Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa keessatti daily waan oduullee ta'uu bira darbee just hedduu lakkoofsaan ibsuullee kan hin dandeenye baay'eetu jira mandara keessa kan uummanni daily nu barreessaa jiru. Itoophiyaa walumaa galatti namooti dhoksaadhis karaa ifa ta'een Adawaayitti ajjeefamanis baay'ee ta'anii walumaa galatti biyyi sun biyya military state biyya waraanaan bultu taatee jirti. Civil administrationiin faayidaa dhabee caasaan civil illee hiika dhabee bakka itti jiru manneen murtii faayidaan qaban. Caasaan nageenyaa akka barbaade si godha caasaan poolisii akka barbaade si godha. Sanaaf boqonnaan kun yoom akka cufamu beekuu baannullee wanni amma deemaa jiru is not easy. Karaan itti mootummaan namoota tiriit gochaa jiru very irresponsible. Sanarraa dubbadhaa waan nuun jedheef uummanni irra deddeebi'ee waan kana dubbanna jechuudha. Yaa yaaltu yoo sirra fuudhu mucaa kana ani qaamaan fuul beeka. Qeerroo ganam turte keessa mucaan kun nam tokko qeerroo Oromiyaa ta durii wayyaane raaftee biyya baafte keessa nam tokko yeroo torba oli hidhame. Gaaf tokko nargee seena sanatti ma ture yeroo torba oli manidhaa ture eegee abii dhuf callaa yeroo lammoo sadii hidhame. Karchallee maanii sanqallee amboo bakka geessanii hin qaban mucaa kan gareeni opiniyoon tuni wayyaanee waliin ilmaan Oromoo fixxisuuni maqaa taaddisootiin warqaan gadhiisanii is qabatanii ambootti ergan in haaromnee naan jedhanii in haaromnee achi akka haaromisi haaroma ofii haaromuu hidhiis uffatan ofirra qabu uffati irra ciccitee jechuudha. Mucaan kun ijoollee areeroodha areero gar booran gara areerooti haadhi isaa yeroo dabre jaarolee tokko waliin armatti sana agarsiisaa turre miti haadholii lama tokko haadhi isaa yaaballo baqatee areero boorana baqatee gujii dhaqee gujii gul dhufanii dhanii in baqatee adaamma dhufa in baqataa finfinne tura ordofanii maalam wani target godhanii dhaniif abbaan fedhoodham inni afaan hin qabatu Facebook kumtan irratti free ebel namumaa faayit tolcha diinummaa dhibiin qab ijjeechaan adda kannii akkatiin jiru. Mucaa kana ammoo purposely warri isis kaadiroot godin booranaati jechuudha. Kaadire godin boorana maqaa isaanii gizeef miidiyaa irratti yaamnu yoo inni haduu taatellee maatiileen akkasum jechuu jirti. Yoo hajjeessan taatellee yoo waan dhibi harra godhan taatellee qaama mucaa keenya jees waan beennuuf nulleen karaa dandeenyuun target goon waan jedhan kaasuu jiran. Kanaafuu sadarkaa kanatti ilmi namaa ani si saalfachiifsi dhuga dubbachuu fi opiniyoon ceera fokkoo war ceera fokkoo hin qabne war namummaa hin qabne warri ilmi namaatiin haasuu hin qabne akkas godhee explain godha. Kanaafuu ilmi namaa warri jeeftan seeraalleen itti gaafatamtu guyyaan itti gaafatamtan ammoo dhiyoo jiraadha akkasumatti. Egaa amma kana fakkeenyaaf kaasne malee guutuu Oromiyaa keessatti iddoowwan garaagaraatti haalli wal fakkaatu keessa hawaasni akka jiru dhugaadha. Egaa yeroo baay'ee namootni naannoo sanitti waan odeeffannoo simbira jiru suuraadhaan wal qabatee maqaadhaan wal qabatee iddoo wajjin information nu ergaa yookaan odeeffannoo nu biraan qaqqabuu dandeessanis ni jennee turre. Egaa yeroo amma kana hawaasni illee waan abdii kutate fakkaata. Namoota siviiliyaanti ganda keessa jiru dhiisiiti namoonni gurguddaanu biyyatti san keessatti siyaasa biyyatti san keessa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jiran eessa jiranii kan jedhu gaafa laaltu egaa hawaasnis kanarraa ka'ee waan abdii kutate fakkaata. Egaa odeeffannoo qabnuun kanuma kan akka fakkeenyaatti haa kaasu malee. Si kaasa akeekni warra kanaa Itoophiyaa haaraa Itoophiyaa guddittii ijaaruudhaan beekalii kan namni itti gaagaamaa jiru lammiileen nagaa kakaleessa warra kana barcumatti fideetti nyaatamaa jiran akeeka yookiin kaayyoo Itoophiyaa guddittii ijaaruuti. Itoophiyaan guddittiin tun immoo Itoophiyaa akkamii akka taate argaa jirra. Itoophiyaan ijoollee nagaa ijoollee uummata cunqursamoodhaa fi sagalee ta'an ijoollee dhugaa uummataa lallabanii yoo ta'an warra kanatu diina Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa akkamii akka ijaaraa jirtu uummati Oromoo judge gochuu danda'a faraduu danda'a. Warri kun baduu qabanii jedhanii yoo murteessaa jiran ta'e we'll see eenyu akka ittaane Itoophiyaa keessa jiraachuu malu wal arguuf jirra jechuudha gara fuulduraatti. Anyhow Itoophiyaa jechuun nama akka ta'e namni hubachuu qaba. Itoophiyaa jechuun namadha. Akka Oromootti we are part of Itoophiyaa. Majoritiin uummata kanaa uummata Itoophiyaa ijaarrachuu nama akka Ababaach Goobanaa fa'aa jechuudha. Itoophiyaan akka ijaaramte. So uummata kana fa'aa diina godhattee Itoophiyaa akkamii akka ijaaru maltu we'll see. Yeroo itti aanu ilaalla jechuudha. Ariifannoo ta'an diiguu jiran karoorri sun ka ta'u malee
jecha afaanin ka jedhani malee opdiyoon afaan waan afaanin odeessite malee biltsiginnaan akshinii si argine jirra beetta. Misoomni haasofta akkuma yeroo dubdubba misoomni haasofta barbadeessuu jirta qabeen uummata badhaadhinni haasofti uummati beelaan dhumuu jira millions beela'uu jira nageennu haasoftu Itoophiyaan Horn of Africa sodataa jirta gartee war dhugaan afaan hin baane qabarsanti dhibba keessa kumsoo warra kanaatiin waan jirtuu fi Itoophiyaa duusii ariifachiisuu jiran Itoophiyaan qara bobbostee loon uqqatanii duugaan hin jiranii miti loon uqqatanii duugaan yoo umni isaanii malee baleetti kan dhaqatanii duun isaanii dhipho Itoophiyaan du'a fariifachuu jirti jechuudha ilmaan nama ammoo ilmaan qulqulloota expensive taate dhuga dubbachuuf naannoo suni waan ta'eef mucammaan tan picture gubbaa keensuun opdiyoo godin boorana kees burraaxee midhaan nyaattee rafti suni opdiyoo midhaan nyaattee rafti furushka nami buddeen nyaattee raf loon qotiyyoo callaa midhaan nyaattee raf war qotiyyoo sun cufir jiraa dheerrega mucaa kayyoo hajjeessan taatellee uummata timuu qaban kan qofaa miti ijoolleen Oromoo guyyaan dhaga'uu jira bitta Mahammad deeksisoo fudhachuu dandeenya bitta bakka shimalli sabbisaa ta'utti justice for Hacaaluu Hundeessaa waan jedhanii dargaggeessa tokko dhabamsiisanii sadarkaa sun irratti tapha opdiyoonii agfeet lubbuuf keessa dhowwuuf yaaluu dandeetta. Feer ta'uuf hin dandeettu yeroo tokko waan mootummaan hojjetman dubban maaliif mootummaa qof qeexxuun hin jedhan fakkeenyaaf mootummaa qof hin kennu waan mootummaan hojjetin hojjenna garuu garee maafii akkana tan akkam sadarkaa kamittatiin jechuun namummaayyuu keessa warba'ee ati akkamitti dhugaa warra dubbachuu dandeetta jechuudha warri nama okkaamsu warri nama ajjeesu warra obboleeyyaa walirra fixe urra darbu gartee waan jajjabdu kee jira cufaafiyyuu kanumaan wal qabsiisi gara yaadannoo dhiyeenya kanaatiin ajjechaa Hacaaluutti wal qabatee guyyaa wareegamaa waggaa tokkoffaasaa kabajamaati ture guutuu Oromiyaa keessatti waan ta'e yaadattanii tishertii isaa maaf uffattan kan jedhuun egaa dargaggoonni hedduun isaanii iddoowwan garaagaraatti Arsii Lixaa Harargee iddoo guutuu Oromiyaa keessatti jedhu haala jechuun danda'amu Amboo biyya dhaloota isaatti dargaggoonni hedduun isaanii sababuma tishertii maqaasaa ofirraa qabu maaf guyyaa isaa yaadattan jechuudhaan egaa poolisiin hidhuun isaanii ni yaadatama egaa odeeffannoo jiruu simbiraan qaqqabuudha haffi haaluma ol fakkaatuun egaa guyyaa har'aa jechuun guyyaa kibxataa guyyaa odeessaaleen kun simbiraan qaqqabaatu dhaddachi Jawaarfaa taa'etu ture dhaddachi kun maal fakkaata maaltu adeeme kan jedhu simbiraan ga'uuf taana galmee himannoo obbo Jawaar ilaalchisee beellama waxabajjii 21 taa'ameen jechuudha egaa obbo Jawaar Mohammed obbo Baqqalee Garbaa Hamzaa fi Dajanii Xaafaa dabalatee egaa jechuudha galmee san jedhat namoonni jiran mana murtiitti akka dhiyaataniif waamichi godhameef ture yeroo asiin duras yeroo lammaffaadhaaf jechuudha mana murtiitti dhiyaannu manni murtii wanti nu godhu hin jiru furmaan nu kennu hin jiru namoonni asiin duras manni murtii bilisaan gallaksee ture poolisiin irra deebuudhaan hidhatti galchaa jira waan ta'eef wanti mana murtiitti deebinuuf hin jiru mana murtiitti dhiyaannu jedhanii egaa beellama guyyaa har'aa hafuu isaanii dubbatamaa jira. Jawaarfaa obbo Baqqalee Dajaneen faan xalayaa kana barreessanii jiran xalayaan kun garagalchisaa mana maree bakka bu'oota uummataa koomishinii poolisii federaalaa koomishinii poolisii Oromiyaa akkanumallee mana murtii waliigalaatii fi baalangaa federaalaatiif garagalchisaa kan barreeffame kan isaan jedhan irra deddeebiin dhimmi keenya amma waggaa guutanii jiran beeki waggaa tokko keessatti murtii tokko malee mana hidhaa keessa jiru. Wanna kana wal fakkaatu immoo lammiileen nagaa akkuma irra deddeebiin kaasaa turre odeessaa kana durallee kan kaafne wabiidhaan mana murtiitti gadhiifamanii poolisiin ukkaamsee achi buuteen isaanii kan dhabaman lakkoofsan qabanii manni murtii bilisa jedhanii poolisiin ukkaamsee mana hidhaa uummati quban qabne kamaatii isaanii quban qabne keessatti dararamaa jiranii kanaaf mana murtiitti dhiyaachuun keenya kanaaf yoo nu saaxile malee hiikaan inni qabaachaa jiru waan hin jirreef mana murtiitti dhiyaannu at least waggaa 2 haga 5 gidduutti akka mana murtiitti dhiyaanne jedhanii mana murtiitiif akkanumallee jaarmiyaalee dhimmi isaan laallatu kanaan garagalchaan barreessanii fi jiran jechuudha. Yaa aadum guutuu fi jaarmiyaa kanaaf waraqaan kun barreeffame malee jaarmiyaan sun iyyuu gaafiin tante tokkoffaan hima marii bakka bu'oota uummataa maanii kan faqabaa miti maanii marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa kami paarlama seer maleessa hawagajja beekamtuu uummata malee bulchuu jiru gartee garee 547 taraftee harka baasuu callaa wajjin si sunuma ikka dhibin qabdu jechuun umnallee hin qabdu ikkaallee hin qabdu uummata Itoophiyaatti faayidaa hin qabdu anam decision Jawaarfaa excellent jedhe fudhadha dhuga dubbachuuf jechuun Itoophiyaa keemmanii Itoophiyaa keessa maani 3 organs of government wanne dhan hin jirtu legislative executive judiciary afaanumaa fi
odeessuu fi yoo itti fayyadaman malee hin jirtu Itoophiyaa keessatti bitta bara wayyaanee seena keessatti ati namiite namni murtii gadhiisedhan gareen dhibiin al dhaabatte sibutti taanaanii dhageettanii beektu seena keessa wanni akkana taateen beekti. Bar wayyaanee dhageettanii beektu waan akkana namni murtii bilisaan gallakkis balbalirratti eeganii gareen shiftaan dhibiin buttee deemtuun laal wasitti man murtii dhiisu uummati Oromootiif uummati biitana guutummaa murtii dhiisi karaa nagaatiin qabsaa waan jedhe rabdi kutee duun bosona galee jechuudha. Waraan bilisummaa Oromoo waliin uummati maaliif collaboration uuma? Look dargaggeessi waraan bilisummaa Oromootti godaanuu jiru lakkoofsa hedduun godaanuu jiru man murtii haq biitanarra haq dhabeet bakka. Ini damta ini jeefamta maani damta kanaafu fulaman teettettiin doot qawwee qabadhe du'aa itti urra galtaa jechuudha. Kanaafu garee akkana tanana ani indoomi yoo ronginatti hin ta'ini dargaggeessi Oromoo harka warra kana seenuu qab jedhee nama jechuun warra akkana lafa seerii jirbeet ta'e warra kenna jedhanii poolisiin dhufte si dhaabsiif tarki kennatta. Garee squaidi maafiyaa gartee tabutte si jeeftu bosona si darbitu ta'iitoo mani murtii gassilakki si buttu gareen akkasi shifta yoo qawwee qabaattu ofirra dhoorta yoo qawween qabaan hin baqatta waraan baangaalee waan qabduun ofirra dhoorta fataat malee abdiirra dhabdechuu abdiirra dhabda okay poolisii bittoonni dhufettiin si barbaannaa siin jedhe guldeemta harkitti kennite maaniif seer kabaja seeraan jeejina godhana suniin wanni na hidhaa itti yaadda warra immoo daba ganga namatti hojjetu akkamitti man murtiidha xiiqqan qabdu yusi Jawaarfaan yoomnaan dhiibanii deemsisan ka deemanii malee hiikkan qabu mani murtiilleen hiikkan qabu umnin qabdu bakka daanyaan tokko yookaan abbaan seera tokko ka konfidensiin dhuga muriin jiru saate amma cuuf 4 kiiloo irraa biyya hammar sodaachisaa jechuudha. Itoophiyaan seeriin qabdu paarlamaan qabdu maaniin qabdu nam tokkoon bultii jechuudha. Tanaaf akkanumatti garbaat wallaaltee jaanjoftee sadarkaa biyyummaa keessa baatee maal jechuu dandeetta dirree Talibaan faan kee burraaqan ISI Sooriyaa taatee jirti Itoophiyaan Sooriyaa oliin jirti Itoophiyaan hin sobamina Itoophiyaan Sooriyaa gad kuftee jirti kanaafuu lafa akkasii keessatti qabatanii fagadiinsi baanoo si jeesan what is your guarantee fakkeenyaaf murtii si geessina dhani gareen tun garee maafiyaa gareen ilma hiyyeessa daa'imman 17 oomuun beena dabaabaayii baaftee jeeftu hajoolle didiqqoo baaftee bosona gattu war siyaasa keessatti caana influence nurra godhe sababni jeemneef hin qabdu jechuudha. Kanaafuu Israa'el. Egaa Jawaar Baqqala dabalatee namoonni biroo isaa wajjin jiran jechuudha. Egaa mana murtiitti dhiyaannu jedhanii egaa dubbachuu jalqabanii yeroo baay'eedha. Yeroo lama immoo xalayaadhaan barreessanii mana murtii kanaaf beessanii jiranii yeroo ammaa kana immoo xalayaa barreessaniin mana murtii qofaaf osoo hin taane garagalcha isaas dhaabbilee garaagaraatiif akka galuudha. Egaa xalayaa kanarraa kan hubachuu dandeenyu. Egaa Jawaar Faatii asiin duras maal jechaa turanii hidhamuun kenna biyya saniif tasgabbii nagaa uumataanaani qisaasama qarshillee qisaasama yeroollee hin barbaachisu nutti murteessaati mana dhaataa'uudhaaf qophiidha jedhanii jiranii. Egaa yeroo ammaa kanaas dhugaa jirtu waan hubatan fakkaata kanaaf ejjennoo isaanii xalayaadhaan beeksisanii dhiyeenya kanas yaadattan taanaan guyyaadhuma muraasa dura jechuudha ajjechaa Hacaaluutti wal qabatee namoonni 3 murtii malee taa'anii turan isintu ajjeesee maqaa jedhuun egaa Xilaahun waamimmoo Xilaayaa jedhani isa dabalatee namoonni lama isa wajjin jiran egaa manni murtii balleessanii jirtanidhe murtee adabaa irratti dabarsuullee himamaati jira. Haa ta'uti garuu namni gaafas Hacaaluu bira turte haati warraa isaallee dhugaan jirtu Hacaaluu waaqaa fi intaltana bira jira jettee haati warraa isaallee dubbatee jirti. Egaa dubbii kana ladditti kaa'anii manni murtii hanga amma faayiliin isii cufaa akkuma jirutti ta'a kan Laamroot Kamaali warra sadan kanarratti garuu murteen darbuu isaas dhageenye jirra jechuudha. Yaa jechuun waan dhimma Hacaaluutiin wal qabate adookiya justify le godhuu hin dandeenyu. Maatii Hacaaluu caalaa gad baanee waan Hacaaluu dhugaanas jirtenne dubbachuu hin dandeenyu. Garuu dhugaan Hacaaluu gisee 1,000 dubbanne walum qabsiisuu fennaa dhugaa Hacaaluu dhiisi dhugaan nam hidhamee harka garee Abiy Ahmad jiru garee squaidi maafiyaa suni jiru in galaattanii yaadina dhugaa Hacaaluu dhiisi Hacaaluuni ya nyaatte rabbiin lubbu sagannatatti aqorqoratu malee warrumu jiru kanaafiyyuu sodaadha. Yeroo dabre waan tatte jecha hanguddoonatti tole Jawaar Mohammad Farakoo miitana Jawaar Mohammad faa OMN faa Shanee faa TPLF faayidaan Shanee hadhanii akka baana Shanee baana ofirra baasan maqaa kanaan nama hedduu fixan TPLF Jawaar Mohammad dhagalchan OMN fa cufan kaafaa waabaa mormitoota Oromoo cufayyuu hidhaa guuran TPLF wallolanii TPLF tumtee baqatte galte
Akkanaa miti yaa yaalle bitta waan cufa yaalle. Rakkoon Itoophiyaa jirti yookaan taate rakkoon Itoophiyaa biltsiginnaa bir jirti. Biltsiginnaallee keessa Abiy Ahmed tokkochi mataa isaa. Kanaafuu garee maafiyaan tun tolaan taate humnaan agisiin hin buqqayin Itoophiyaa keessatti nageenyi hin jiru, ilmi namaa kabajaan hin jiraatu, warri hidhamaa hin argatu, warri dhugaan isaa argamuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu hiikkan qabda jechuudha. Hiikkan qabda abukaatoti seeraallee wanni siin dhammaatuuf hin jirtu. Yeroo tokko tokko Oromoo na saalfachiifte keessa Oromoo beektaa sammuun nama kun rabbiin gizee namuu makkinitti namuu hin beeku malee Oromootitti saalfadhu jira warra Oromummaa isaaniitiifuu beektaa saalfachiisa kan sadarkaa Oromummaatu hin guutanetti ati shakkitu jira beektaa halkanii guyyaa daa'imaa sobamanii agyoomii dhadhaananii rafisan. Kanaafuu uummati Oromoo tokkummaan ka'ee qabsaa'ee dhugaa wardu'eef dhugaan isaa akka galtu warmanidhaa jiru kabajaan akka baan tolchuu callaa garee warqaan irratti dhiibba'uun kamuu waliin dhaabatanii garee maafiyaa tan agu firran geggeessin yookaan adabiin qabachiisin Itoophiyaa keessa hiikkan qabdu tokko. Sirni kun xiqqoo sirni kun badoomni isaa beektaa amma gaafa durii military state duratti aan military state iyyuu jettee ibsuu hin dandeessu beektaa amma dargiin military state tureemi mootummaa waraanaa ture. Garuu namoota Dawaabaatti gaafa rashan maatiin isaa hin beekaa even gatii rasaasaayuu kaffalisiin jedhamaa ture abiyootaa hirmijaa yookiin tarkaanfii abiyootii irratti fudhanne jedhanii gaafa Haile Sillaaseen turellee Jeneraal Taaddasaa Birruufaa manuma murtiitiin irratti murtaa'ee Maammoo Mazammil faa gaafa fannifaman mana murtiitiin irratti murtaa'ee fannifaman. Warri kuni garuu yookiin kaayyoo maalii akka qaban kan siin galle yookiin maatiin hin beeku nama ajjeesanii yookiin manni murtii siin himu yookiin poolisiin sitti himu beekte civil administration yookiin bulchiinsi civilii ka jedhamu amma caasaanii gandaa jiraami ka jechuun hojii bulchiinsa uummataa ka hojjetu warri sun amma aangoo tokko hin qabani beeki aangoon qabanii qofa osoo hin taane warrumti nageenyaa kun immoo quba waliin qaban. Kan poolisiin Oromiyaa murteessa poolisiin Finfinnee waan biraa irratti murteessa. Kan poolisiin Finfinnee ajaje poolisiin Oromiyaa murtoo biraa irratti dabarsa beekte. Kanaaf caasaan mootummaa ka siviilii inni yaayyuu faayidaan qabu kanumti nagayaa fi poolisii jettu kun immoo quba waliin qabu akka diigametti yaadaa jiran. Egaa dhimma kana golamnee gara kaanitti ce'uudhaaf egaa manni murtichaas iyyannaa hidhamtoota siyaasaa kanneen erga ilaalee booda jechuudha adoolessa 21 bara 2013tti bulchiinsi mana hidhaa Qaallitti hidhamtoota siyaasaa kanneen akka dhiyeessu ammas ajaja dabarsee jira. Egaa waan itti aanuuf ta'u waan mul'i agarru ta'a. Yaa ajaja mani murtiin dabarsee. Ajaj Abiy Ahmed bakka amma Abiy Ahmed namani ya maqaaf mamurtii ennaa mamurtii kabaja akkasiin kenninaaf you know they can't be jechuun mamurtii ta'uu danda'a warri sun jechuun bakka siilleen jiraachuuf akkasum gooti Itoophiyaa keessa poolisii bitta abbaa seeraa hidha wanni privilege inni qabirra mulqite udduqee dhiita abbaa seeraa iti jechuun mee dhiis gaaf guyyaan dhufe warri hidhamelleen hin ba'a kadabanya tamellee naqisan ba warrum yakko jetkan umisa rabbiin nu agarsiisina calla qabni malee mamurtii jedhee yonnelle kabaj mamurtii waan hir'isu dandeenyuuf jenneetum dabarre bale ayyega dhimma taanun immoo egaa guutiinsi laga Abbayyaa yeroo lammaffaasaa adeemsifamaa akka jiru himamaatti jira. Egaa Itoophiyaan yeroo baay'ee Itoophiyaa dabalatee Ijiptii fi Sudaan dhimma Great Renaissance Dam kana wal qabatee walitti bu'iinsa hedduutu jira. Dhaabbileen idil addunyaa hedduun isaanis mariin akka taasifamu hedduun goggochaa turanii Ameerikaa dabalatee United Nation akkasumas European Union dabalatee namoonni garaagaraa marii godhaa nagaa buusaa waan hunda keessan si fayyadu irratti waliin mari'adhaatii furtuuta akka ragaa jedhaa turanii haa ta'utti garuu murtee tokko irra osoo hin gahin gargar bahuun isaanii ni yaadatama marii Kinshaasaatti godhameen jechuudha. Egaa Itoophiyaan yeroo ammaa kana waqtiin gannaa waan dhufaatti jiruu fi guutiinsa marsaa lammaffaa kana akkuma hin jalqaba hin godhas jettee egaa yeroo ammaa kana guutiinsi marsaa lammaffaa jalqabuu isaatti himamaatti jira. Egaa kun gammachuu guddaadhas. Oduu gaariidha lammiilee Itoophiyaa hundumaaf oduu gaariidha. Dhimmi laga Abbayyaa kun dhimma lammiilee Itoophiyaa irratti garaagarummaa hin qabnedha. Karaa deeggarsa faayinaansii illee namni qooda keessaa qaba. Piroojeektiin kun piroojeektii guddaa lammiilee Itoophiyaati. Flag project
Atakaroon laga kanaa wajjin wal qabatu guyyuma gaafuma projektii kanaaf dhagaan bu'uura kaamu kaasee malla zeenaawiin gaafa kaamu kaaseetti ka turedha. Atakaroon biyyoota sadan gidduu ture Sudaanii fi Itoophiyaa akkasumas Ijipti gidduudha. Warri jalqaba irratti gaafa dhagaan bu'uura kaamu akkasuma falmii ture ittaansee immoo river diversion gaafa lagi kuni jallifamu sadeessoo immoo marsaa duraa bishaan gaafa guutamu ture gaafa kun immoo marsaa lammaffaaf bishaan guutamaa jira dubbii keenya irratti bishaan kun marsaa lamaan qofa guutamee dhumu waggoota hedduudhaaf ka guutamaa jiru tokko warri Ijiptiyyuu ka gaafii kaasan guutiinsi hidha kanaa waggaa dheeraa akka ta'u ka jedhudha gaafiin warra Ijipti jechuudha. Dhiibbaa guddaan kan dhalate garuu Atakaroon waggaa kurnan projektiin kun jalqabe turullee dhiibbaa hamaan ka Itoophiyaa irratti godhamaa ture bara Abiyyi kanadha. Suni laafina dippiloomaasii bulchiinsi Abiyyi fide jechuu dandeessa. Ijipti yeroo garaagaraatti fakkeenyaaf gaaf durii akka irra deddeebiin kaasaa turre warri Sudaan projektii kanarratti waggoota dheeraadhaaf gaafii kaasan turre. Erguma Abiyyi dhufee bulchiinsa dadhabaa argatanii jiru natti fakkaata warri Ijipti Sudaaniin ofitti daranii Sudaan wajjiniin mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuu jalqabanii ittaansee immoo haga United States deemanii gamtaa Awurooppaallee kabiraallee UN Security Council itti fidanii Arab League tillee fidanii dubbiin kun negotiationiin isaa karaa Itoophiyaan karaa gamtaa Afrikaa yoo jettu warri Ijipti immoo amma sadarkaa United Nations Security Council itti deemuu qaba ka jedhani kun kufaatii hariiroo alaa bulchiinsa Abiyyi fide jedhee fudhachuu hin danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti obvious lagi Abbayyaa bishaan Itoophiyaati uummata Itoophiyaa irraa fayyadamuu qaba qabeenyi 8% 90 ol Blue Nile Itoophiyaa deema biyyeelleen ta Itoophiyaa wanni cufti ka Itoophiyaa Gibxi waggoota kuma hedduutiin laga kan itti fayyadamtee jirti. Itoophiyaan ammoo hokki tokko irraan fayyadamuu qabdi obvious uummata Itoophiyaa irra gargaaramuu qaba hunduutti waliigala lagi kuyyoo jaaram nu fayyada obviously nu fayyada. Gaafiin guddoon ta'uu danda'a kan akka sodaa qabachuu danda'a saati ammaatti Egypt laga Abbayyaa waliin tabu waan beeknatti hin fakkaatu. Kanaaf Suudaan waliin collaboration jajjaba uumte jirti. Suudaan qofaa miti dippiloomaasii laafini dippiloomaasii kufaatii mootummaa Abiy Ahmed biyyi qabate boollaan seenee fayyadamte dhiibbaa guddoo Itoophiyaa irratti uumuu dandeetti. Sodaa dhiin qaban akka dhuunfaa dhuga dubbachuuf jechuun bishaan guutamuu qabu namoonni ogummaa seera kan irratti international water law kan irratti babarreessan hedduun akka jechuu jiranitti seerii dila addunyaa ka Itoophiyaan bishaan guutteef itti violate goote hin jirtu guutuu qabdee hunduutti waliigal nulleen akka inni guutan barbaanne bitoonni guutameyyoo gamisa beessee irra arganedha beesseensu yoo uummata keenya fayyadde nuu cufaafuu gammachuu garuu sodaan jirti maal ta'uu dandeetti saate ammaatti Itoophiyaan bishaan kan guutu Ijipti xalayaan beeksiftee jirti Ijipti ammoo deebii kenniteen gochi godhamsirrii miti irra waliin galuu jettee mormi kaasuu jirti jechuudha. Kanaafu sodaan kiyya saati amma tana Itoophiyaa jechuun dippiloomaasii qabeenyaa waan cufaan daara taate jirti. Even loltootaan aamilee ammaan tan Ijipti dhiisi loltoota naannoo tokko injifachuu dadhabdee baqattee galtee miti loltoota kumaatamaan harka nyaaphaan lakkiftee baqattee Finfinnee deebitu uummata Itoophiyaa emotional amma siyaasa taphachuu jirani akkasina fakkaataan dhuga dubbachuuf siyaasa akkam taphachuu jirani kufaatii amma TPLF fachi warra irra goonfasuun wanni echisiisuuf attention uummata divert tolchuuf maal godhani bishaan Abbayyaa guunnee jiran consequence hamtu qabata akka dhumni shakka Egypt bishaan kan guutuu hin dandeettan jettee dhuftee Suudaan walii yoo Itoophiyaa rukutti dhauu dandeetti dhuga dubbachuuf kufaatii Itoophiyaa nama keessa jirtuuf ammallee rukutuutti hin jirtu jedhee dubbachuu hin danda'amu because Hara Suudaaniitiin Itoophiyaa wal daangessu jirti. Loltoota bitta Itoophiyaa walaa sunu gargaaruu dandeetti. Itoophiyaa nam carraan isiin qabda maal gooti waan tolchis cufa dippiloomaasii haruunfaa kaateen deemee irra jiraa jedhee herrega. Bishaan guutuun gaarii in tureyyuu wagga 7 waadan ugalanii miti. Wagga 10 dabre jira. Kanaafuu guutamuu isaatiin gammachuu guddoo qabna. Garuu waan dhibii qabatee nutti hin fidinii waan jalqaba I hope yoo rabbuma jiraan malee Itoophiyaa biitee dhanbeettan jirtu.
biyyo khufuu jirtu sila sadarkaa sila nuuf gammachuu ammoo sadarkaan nu jir guddoo gammachuu adda waan nama kennin qabu jechuu xiyyan egaa rakkoo hidhaarumsaa kanaan wal qabatee Egypt yeroo baay'ee humna waraana siillee cimsuudhaaf biyyoota akka Sudaan qofa osoo hin taane ollaa biyya ollaa Itoophiyaa kan taate Keenyaa kana biras achi darbee Jibuutii Yugaandaa wajjin egaa mallatteessitee jirti waliigaltee waraanaa mallatteessitee jirti egaa kunini akkuma guyyoon jedhee gara fuulduraatti kun amma guutinsi kun amma hojiirra oolu malee bulee olee immoo amma rakkoon biyyattiin TPLF wajjin qabdu sinjira dippiloomaasiin guutummaan guututti jirus haala addessaa keessa jira maaltu ta'uuf deema kan jedhus egaa gaafii guddaa ta'ee jira jechuudha. Dubbii keenya irratti amma namni baay'een amma gaafii maayinni kan jedhu warri Egypt amma ka gaafataa jiran tokko bishaan harki 90 bishaan ka argatan laga kanarraayi Itoophiyaan immoo bishaan Egypt kana mal Nile malee jiraachuu hin dandeessu. Itoophiyaan immoo harka 85 bishaan kana iseetu gumaacha jechuudha. Bishaan guddaan asii yaa'a. Garuu significant harm yookiin dhiibbaa hiika qabeessa Egypt irraan akka hin geenye Itoophiyaan gaarantii kennuu qabdi kan jedhu gaafiin yeroo maraati. Walama tokkoffaa filling the dam yookiin immoo akkitti bishaan guutamu kuni dhiibbaa downstream yookiin biyyoota yaa'a gadi irratti Sudaanii fi Egypt dabalatee dhiibbaa kan qaqqabsiifne lammeessoo immoo operation of the dam yeroo dam yookiin tajaajila hidhaan kun kennu keessatti rakkoon bishaanii akka Egypt hin mudannee fi biyyoota garaagaraa yaa'a gadi akka mudanne waliigaltee koota bishaanii dirqisiisaa kan ta'e mallatteessuu qabdii osoo guutinsa osoo bishaan hin guutin kan jedhudha. Itoophiyaan immoo waliigalteen suni waliigaltee dirqisiisaan suni himmalu kan jedhudha. Colonial legacy ka armaan dura Egypt itti fayyadamaa turte wajji waliin dhufa kan jedhudha. Mirga bishaan mirga qabeenya uumaa keenya fayyadamuu hin qabna kan jedhudha. Sanaaf gamtaan Afrikaa diriirii yookiin negotiation kana gaggeessuu qaba kan jedhu. Warri Egypt immoo transboundary rivers diriiriin agreementiin karaa laggeen daangaa ce'anii irratti kan godhamu karaa UN tini. Laggeen daangaa ce'amu kunneen UN water jedhaman by the way. UN rivers. Kanaaf diriiriin karaa UN Security Council godhamuu qaba kan jedhudha. Haa ta'uuti the dam is always safe. Amma hidha kana wajji warqabatee rakkoon hin jiru by the way. Egypt ka gochuu dandeessu tokkoffaa dhaabbilee finance irratti dhiibbaa gochuu deeggarsa maallaqaa akka hin arganne Itoophiyaan kan jedhudha. Lammeessoo immoo biyya keessatti chaos walitti bu'iinsa uumuu kan jedhudha. Sansana amma yaaddoon amma karaa daangaa wajjin Sudaanii wajjin leenjii waraanaa faa gochaa turanii kan jedhudha. Dhiibbaa san fiduu danda'an malee akka mootummaan Itoophiyaa jedhu Tigraay keessaa kan baane midhaa kanaaf yaaddoo qabaanneeti is very false. Suni propaganda sobaati. Irratti hidhara. Reefu tan jechuu barbaaddan. Abii waniin bishaan kan utaalee guuteef maaltu fakkaate? Politikaalii nyaatamee jira. Itoophiyaa jaaruu manaamin filosoofiin Itoophiyaa gudditte jaaruu harka kuftee jirti lammeessoo TPLF jilbiifachiise barcuma hiitiffadhaa waan jedhu kaasee ture lachuu jala dhaamti amma maaliin Itoophiyaa uummata Itoophiyaan itti hoblee jira itti salphatanii jiran loltoota gas gabira baqatee inni injifadhee yeroo tokko yoo sobuun ooliin akkan soban baqa yoo sobuun ooliin akka garee biyya amartan confidence in garee opiniyootan confidence in sobanii beekta am wanni laga bayamaan tan guutaniif dhagasitti ma haroor barbaadan achiif godhuu fi miti dhugasitti ma uummati Itoophiyaa attention divert tolchuuf akkam divert tolchita uummati namu laga bayirra walii gala even TPLF laga bayirra mormiin qabtu hawala dhuuni jira hoogganaa TPLF laga bu'uura kaa'e mallas zeenaa leegaasuuf keessa qabu am inni maal tolcha bishaan kan guute waraanii obanan maal godha yoo waraanii Egypt yoo nudhaan illee uummati kuftina support am filosoofi akkasii waan hordofna fakkaata gareen tunini biyyirra dhimmin qabdu biyyirra sumuun dhimmin qabdu afaan odeessitti malee gareen tun barcuma isii beesse isii horii fi bakka aangoo isii jalatu qubaattenna yoo feet biyyaa miti haadhi isii daa'imuu fi gurgurti bitta kanaafu Sudaan kiyyan mallee saati amma humna akkam qabna nu qarayyuu warra mootummaan itti taa'ee halkanii guyyaa nu fixa jiru yoo biyyoota ala biyyoota akka Egyptii fi Sudaan qofti walirra qabattee nu dhufte humni tamiin ofirra defend goon kana beekan Sudaan kee dhuga dubbachuu kan negotiation lagi kun gannu kudhan yaguuti maaliif ammaan tana jandata eeguma biidhuuf nitirriki agangeet maxeesent because diplomacy kufa war mancaatiit ambassadoroti walta qabanii achi ergani very weak people war
Ingiliffum warri barreessu laal namni Itoophiyaa bakka bu'ee stage addunyaa tokko Itoophiyaa falmu we love you Itoophiyaa love you ምናምን waan akkana war barreessaa bidda. Kanaafuu dippiloomaasii nyaatamtee jirti Itoophiyaan wanni siin Afrikaa UN ta'e dadhabaniif maal seeta? Afrikaa UN gamtaan Afrikaa gamta United Nations facaala amanameeti because useless is a bunch of criminals warrum jaarrolee Afrikaa ta imbe jiru waan nyaatti malee dhimmi qabta walti qabanii tana mansiifatti akkas gooti beetta jaarroleen tun ammoo rakkoo addunyaa furuu hin dandeetu they are incapable they are dictators collection